qur'aanni kitaaba kabajamaa dhimmoota hawaasummaa ilma namaa guutumaan guututti akeekuudha. Safuun islaamummaa ilma namaa bira darbee bineensotaafis tola oola. Safuun dhimma bal'aa hojiiwwan gaggaarii fi amaloota dansaa hunda of keessatti hammateedha. Obbolummaan dhugaa jidduu keenyatti mirkanaa'ee jira. Waggoota muraasa booda hawaasa diigame moo hawaasa ijaarame arguuf teenna laata? Maaliif muslimtoonni wal hamachuu fi wal xiqqeessuu aadaa taasifatan? Akka kanatti wal xiqqeessuun eessumaa nutti dhufe? Wal miidhuu wal irratti kijibuu fi basaastummaa hojii dhaabbii taasifannee jirra. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع الهدى بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت الدعوة توت تي في عملتن نجاجرتو فيانكي سنة كم سجنتانو كم سنتي تولي رمري أتاجرتو كبتي وان سجنتا كان كيستي إيرما جرن أكا كبتا من عنو كيسانيتو مال فكاتو إن شاء الله غاري أكتي abdiin qaba. Egaa inshallah qabxiiwwan keenya kutaawwan as dura darban keessatti keessumattuu kutaa sadaffaa keessatti namoonni miidhaa namarratti raawwatan maal dhumti isaanii maal akka ta'e bal'inaan laallee jirra. Rakkoowwan gama alaatiin yookaan external factors ta'uudhaan hawaasa keenya diigamaaf saaxilutti jiran keessaa inni jajjabni inni hangafa zulmiin baay'achuudha, miidhaan baay'achuudha. Miidhaan karaawwan hedduudhaan akka dhaqqabuu danda'u ilaalleetiin turre dhiiga walii dhangalaasuu, maqaa walii balleessuu fi kan kana fakkaatan. Namni qabeenya namaa saame yookaan mirga uumamaan rabbiin namaaf kenne namni namarraa mulqe nama mirga nama sanii sarbee jira, miidhaa raawwatee jira. Keessumattuu immoo namoonni diinaa rabbii irratti miidhaa raawwatan islaamummaa irratti aalimtoota irratti maqaa islaamummaa xureessuudhaan namoonni miidhaa dhaqqabsiisan booddeen isaanii hammaattuu ta'uu isaanii seenaawwan gurguddoo lama kaasuun keenya ni yaadatama. Seenaa Abdallah bin Qam'aa akkaataa inni itti addunyaa kanarraa darbe namichi dur nabii rabbii rakkisaa ture kan isaan dhaanee isaan madeesse re'een isaa isa waraantee gaararraa kuffifamee qilletti darbamee qaamni isaa ciccitee caccabee bakka namni hin jirretti akka inni du'e laalleetiin turre. Itti aansuudhaan namichi wahii barreessaa ture qur'aana samiirraa bu'u wahii ergamaadhaaf bu'aa ture namichi barreessaa ture kan qur'aana suuraa al-baqaraaf suuraa al-imraan qoma isaatti haffazee ture. Booda irratti immoo booddeen isaa baddee islaamummaa keessaa bahee kiristaanummaatti deebi'ee haala saniin du'eet nabii rabbii isa abaaranii qabriin isan simatin biyyeen isan simatin jechuudhaan isa abaaran. Yeroo maatiin isaa isa awwaalee deeme yeroo hedduudhaaf biyyee keessaa darbame yeroo isaan gadi fageessanii qotanii isa awwaalan biyyeen isa simachuu diddee isa ofirraa darbite dhuma irratti isa gatanii biraa deeman. Seenaawwan jajjaboo kana laaluun keenya ni yaadatama. Nu hundi keenyaa qalbii keenya asitti deebisnee of ilaaluun of madaaluun barbaachisaadha. Haala jireenya keenyaa haa ilaallu obboleewwan keenya. Jireenya addunyaa irra jiraannu yeroo gabaabduudha, yeroo xiqqoodha. Kanaaf jecha miidhaan taane walirratti hin geessisinaa. Lafaaf jecha maqaa keessa, lafaaf jecha dhiiga keessan dhangalaasinaa. Qabeenyaaf jecha dhiiga walii keessaniin dhangalaasinaa. Homaa miti kanatti turre isinii caala, obbolummaa teennattu caala, hawaasummaa ummata keenyaattu caala waan jedhudha. Egaa har'allee qabxii kana itti fufuudhaan miidhaa raawwachuun miidhaa akkamii namarratti dhaqqabsiisa, maal namatti geessisuu danda'a waan jedhu ragaawwan qur'aanaa fi hadiisaa kaasuudhaan kan ilaallu ta'a. Ammallee hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya kan kabajaati. Egaa seenaawwan kanarraa seenaawwan asii olitti kaasni kanarraa waa hedduu baranna. Qur'aanni kabajamaan akkas jechuun taateewwan kana mirkaneessa. Sun manneen isaaniiti. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا sun manneen isaaniiti waan isaan miidhaa hojjetaniif kukkuftuu taate. Dhugumatti kana keessa namoota beekaniif mallattootu jira. Namoota kana dura nama miidhaa turan rabbiin jireenya isaanii balleessee mana isaanii diigee
kukkufisee caccabsee akka isaan durin dhalatinitti rabbiin isaan deebise. Kuni barnoota nama waa hubatuuf, nama waa xiinxaluuf, namni nama miidhe yoo nama miidhe balaa akkanaattu narra gahaa akka jedhuuf dhaloonni itti aanus irraa haa baratuuf rabbiin kenna godha. Suuraa An-Naml boqonnaa 27 aayata 52 irratti ibsameetiin jira. Hadiisota immoo hedduu kaasuun ni danda'ama. Hadiisota miidhaadhaan wal qabatan. Hadiisa sahaabtichi guddaan Jaabir ibn Abdallah radiyallahu anhu odeessan keessatti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkas jedhaniiru. Miidhaa irraa of eeggadhaa, ittaqu dhulma. Sababni isaas nama miidhuun guyyaa qiyaamaa dukkanoota namatti ta'a. Imaamu Muslim gabaasaniiru. Nama miidhuun bifa kamiinuu haa ta'u guyyaa har'aa namni tokko ifa fayyadamee namarratti miidhaa kan godhu yoo ta'e guyyaa qiyaamaa miidhaan inni dhaqqabsiisu sun dukkanoota itti taati. Akka inni socho'uu hin dandeenye isa gooti waan ta'eef of eeggannoon haa godhamu. Ayyoon mu'mintootaa Aishaan radiyallahu anhaa akka odeessanitti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkas jedhaniiru. Lafa taakkuu takkaas taatu kan nama miidhe fudhate guyyaa qiyaamaa lafa 70 taatee morma isaatti gadi dirfamti. Imaam Bukhaariin gabaasaniiru hadiisa kana. Miidhaan guddaan biyya keenya keessatti hawaasa keenya jidduutti dhaqqabu guddaan dhimma lafaan wal qabatudha. Dhimma lafaan wal qabatudha. Lafarratti wal ajjeesuun, dhiiga walii dhangalaasuun, lafa walii saamuu fi kan kana fakkaatan baay'inaan mul'atu. Nama waan akkanaa raawwate guyyaa qiyaamaa sababa lafa taakkuu takkaa qofa, sababa lafa taakkuu qofaatiin qofa laf 70 rabbiin fuudhee morma isaa irratti gadi dira guyyaa qiyaamaa baachuus hin danda'u. Miidhaa inni raawwataa ture san itti agarsiisuuf waan ta'eef of eeggannoo haa goonu obboleewwan keenya. Hadiisa biroo keessattis Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkas jechuun dubbatan haala nama gaddisiisuun. Hiyyeessa namaa jechuun nama hiyyeessa jechuun nama maallaqa hin qabne osoo hin taane, nama salaata, sooma, zakaa qabatee dhufee garuu jireenya addunyaa keessa yeroo turetti nama tokko ni arrabse. Kan biraa immoo maqaa isaa sagaagalummaadhaan xureesse. Kaanis qabeenya isaa jalaa nyaate. Dhiiga nama kaanii ni dhangalaase. Kaan immoo ni dhaane, ni tume. Kanaafis saniifis hojiin gaggaariin isaa irraa fuudhamee miidhamtootaaf kaffalama. Hojiin gaariin inni qabu immoo kaffalamee yeroo dhumu cubbuun namoota miidhamanii baachifamee ibidda jahannamitti darbama. Imaamu Muslim gabaasaniiru. Nama miidhamaa namaa, hongaa nama, kasaaraa namaa, nama hiyyeessa namaa jechuun nama guyyaa qiyaamaa yeroo dhufu salaata salaatee soomanas qabatee hojii gaggaarii ta'e hunda addunyaa irratti dalagatee nama rabbii wal ga'e. Kana ta'uu wajjin immoo yakki isaa, cubbuun isaa nama miidhe, nama arrabse, nama maqaa namaa xureesse, miidhaa gama adda addaatiin raawwate, dhiiga nama kaanii ni dhangalaase, kaan ni tume. Egaa rabbiin guyyaan qiyaamaa guyyattiin sun guyyaa walqixxummaa waan ta'eef namoota miidhaman kana hundaaf rabbiin ni kafalaaf. Khayrii isaa, hojiiwwan gaggaarii isaa, sooma isaa, salaata, hajjii, zakaawwan isaa irraa fuudhee namoota kanaa qoodaniif akka kafalamuuf. Booda hojiin isaa kun cubbuun inni raawwate sun yakkoota kana waan hin cufne yoo ta'e cubbuun namoota kaanii fuudhamee baachifamee guyyaa qiyaamaa ibidda jahannamitti darba. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Kun xiqqeenya guddaa. Dhuma keennan beeknu ni dalaganne malee, hojjechu jirra malee, salaatu jirra malee, waan kana nu jalaa balleessu immoo quba hin qabnu. Guyyaa qiyaamaa maal akka taanu, miizaanni madaalli hojii keenyaa akkam akka ta'u, gara warroota jannataa moo gara warroota ibiddaa oofamnaan namni beeku namni tokkollee hin jiru obboleewwan kee. Kanaaf miidhaa irraa of haa eeggannu. Nama miidhuun, namarratti zulmii raawwachuun gama ta'eenuu haa ta'u, nama kamirrattuu haa ta'u, nama amantii biraatis yoo ta'e of eeggannoon godhamuu qaba. Kanaafuu hawaasa Islaamaa dhaloota hundaaf amantaawwanii fi aadaa jirtu hundaaf fakkeenya jabaa ta'uu danda'u ijaaruuf namni muslima ta'e hundi isaatu wal miidhaa irraa fagaachuu qaba jechuu.
walmiidhaan jidduu keenyaa yoo hir'ate yoo dhabame hawaasni keenya ni ijaarama. Hawaasa jabaa addunyaa hundaaf fakkeenya gaarii ta'uu danda'u ijaaruu dandeenya jechuudha. Lammii nama hundaaf kabaja kennu uumuun dirqama ta'a. Hawaasa sona gaariidhaan ijaarame, safuu jabaa irratti ijaarame, ijoolleen teenya, daa'imman teenya, ijoollee naamusa gaarii irratti dansaa irratti ijaaraman ta'uun dirqama ta'a. Muslimni qabeenya namaa kan saamu osoo hin taane isa saamimes kan deebisiisuudha. Biyyattii teenya tan yeroo ammaa tasgabbii dhabde tanaaf hawaasni muslimaa bakka jirutti gochoota yakkaa kan akka maqa wal balleessii, ajjechaa lubbuu, saamichaa fi malaammaltummaa dhabamsiisuun fakkeenyummaa isaa mul'isuu qaba jechuun dhaamsa sagantaa kanaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya, egaa rakkoowwan gurguddoo hawaasa keenya miidhutti jiran bakka lamatti qoonnee ilaalutti argamna. Inni jalqabaa rakkoowwan alaati, external factors. Inni biroo rakkoowwan keessooti, internal isa jennuun. Rakkoowwan gama alaatiin external ta'uudhaan hawaasa keenya miidhutti jiran keessaa akka hangafaatti inni kaasne miidhaadha. Miidhaa gosa adda addaatiin raawwatu. Gosa namaa irratti haa ta'u, sanyii namaa irratti haa ta'u, qabeenya namaa irratti haa ta'u, namummaa namaa irratti haa ta'u, miidhaawwan zulmiiwwan bifa adda addaatiin raawwatamidha. Namoonni miidhaa nama irratti raawwatan hanga fedhe khayrii yoo qabaatan, hanga fedhe waan gaarii yoo qabaatan, guyyattii qiyaamaa san xiqqaatu isaanii waan hin hafnedha. Namoota kanaaf khayriiwwan hojiiwwan gaggaariin isaan hojjetaman sun fuudhameet isaaniif kennama. Namoota amantii biroo keessa jiranis miidhuun hin ta'u. Yakka seenaa takkan isin yaadachiisa. Nabiin Rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo jalqaba Makka irraa godaananii Madiinaa qubatan san yeroo Madiinatti galan Madiinaa keessa sabaaf sablammii hedduutu ture. Madiinaa keessa sabaaf sablamoota hedduu warroota amantii adda addaa qaban hedduutu ture. Warroota amantii kiristaanummaa hordofan, warroota amantii yahudummaa hordofantu ture. Nabiin sallallahu alaihi wasallam sahabonni isaanii islaamummaa hordofuu isaanii waliin warroota yahudotaa fi kiristaanota kana wajjiin waliigaltee uuman, peace treaty, waliigaltee nageenyaa waliin taasisan. Waliigaltee kanarratti keewwatoota gara 14tti dhiyaatu kan qabu yoo ta'u, waliigalteen kun sananni kun jechuu keewwanni jalqabaa waliigaltee kanaa namoota kamuu nama miidhame, nama miidhaan irratti raawwate eessaayyuu haa dhufu, gosa kamirraayyuu haa ta'u, amantii kamirraayyuu haa ta'u, nama miidhaan irratti raawwatame ni qarqaarra waliin dhaabanne jechuudhaan Nabii Rabbi sallallahu alaihi wasallam waliigaltee isaan waliin mallatteessan jechuudha. Kun barnoota guddaa nuuf ta'uu qaba. Keessattuu biyya tana keessatti biyya akka hin diigamne sabaaf sablammiin jiru nagaa waliin jiraachuun dirqama muslimtootaati. Namoota amantii adda addaa hordofan kan ollaa keessan jiran hanga isaanis hin tuqnetti nagaa waliin jiraachuun dirqama keessan ta'a. Qabeenya isaanii saamuun hin ta'u. Inni amantii kiristaanummaa qaba yookaan amantii waan biraa hordofa, qabeenya isaa ni saama, miidhaa irratti raawwanna yoo jenne akka malee dogongorree jira jechuudha. Hin jiru sun amantii islaamummaa keessa. Qabeenyi isaanii eeguun dirqama keenya ta'a. Qabeenyi isaanii yoo jalaa saamames isaaniif deebisisuu dirqama qaba jechuudha. Kanaaf muslimtoonni seenaa keessattis ummata nagaa barbaadu. Ummata miidhaa namarratti dhaqqabsiisuu miti. Nama nagayaan ummata waliin jiraatu, nama nagayaan biyya ijaaru, nama tasgabbiidhaan jireenya isaa gaggeeffachuu qabudha jechuudha. Kanaaf inshaallah miidhaawwan gama adda addaatiin raawwataman raawwachuurraa of eeggachuu, namoota raawwatanis yoo arginne harka isaa qabuun yoo hin danda'amne immoo irratti jibbuun isa qeequun barbaachisaa ta'a. Miidhaan osoo raawwatamu gama adda addaatiin, osoo lubbuun namaa baatu, osoo hanni raawwatamu, osoo qabeenyi namaa saamamu cal'isuun nan ilaallatu anan gahu kiyyan tuqamni jechuun kun sona hawaasummaatiif xiyyeeffannoo kennuu dhabuuta. Inni kun immoo hawaasa jireenya namoota birootiif kan hin cinqabne yoo ta'e jireenya keenya qofaaf yaadda'uun Rabbiin biratti hoffultii kan nuuf hin kennine waan ta'eef wal qabachuun wal eeggachuun hawaasa keenya ijaaruun wantoota miidhaa hawaasa keenya irra dhaqqabsiisuu danda'u irraa of qusachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya rakkoowwan gama alaatiin hawaasa keenya miidhutti jiran keessaa isa jalqabaa miidhaa yookaan zulmii yoo fudhanne itti aansuudhaan immoo qabxiin lammaffaa kaasnu matta'aa fudhachuudha. Matta'aa yookiin gosoota malaammaltummaa jechuudha. Sababoota gama alaatiin hawaasa keenya miidhutti jiran keessaa matta'aa fudhachuun damee malaammaltummaa keessaa isa ol aanaa yoo ta'u dhibee baay'ee hammaataa ta'edha.
salphumatti daddarbuun hawaasa hunda waliin ga'a. matta'aa fudhachuun afaan Amaaraatiin gubboo jechuudhaan beekama. matta'aa fudhachuun sadarkaa fi kabaja hawaasa tokkoo gadi buusa. guddina biyyaa laamshessa, wal amanamummaa hir'isa, haqummaa fi dhugummaa balleessuun biyya rakkoof saaxila, tokkummaa hawaasaa mancaasa, namummaan dhabamee haalli bineensummaa aanga'a, wal sobuu fi waanyoon biyya keessa tatamsa'a. jireenya nageenyummaa fi kabaja hin qabnettu dhalata. dhaloonni itti gaafatamummaa fudhatu ni xiqqaata, ni salphata. kun miidhaawwan gurguddoo, amaloota gurguddoo matta'aan ittiin ibsamudha. isumattuu yeroo ammaatti hawaasa keenya keessatti sadarkaa gadiirraa hanga olitti matta'aan akka salphaatti ilaalamutti jira. malaammaltummaan hawaasa keessa faca'uu fi tatamsa'utti jira. wantoonni kun of eeggannoo guddaa barbaachisu. ija islaamaatiin sirriitti xiyyeeffannoon itti kennamuu qaba. matta'aa jechuun hiikama isaarraa yoo kaane, matta'aa yookiin gubboo jechuun waan siif hin malle tokko argachuuf yookiin haqa nama biroo dhoorkisiisuuf jecha kaffaltii yookiin kennaa raawwatamuudha. waan namaaf hin malle, waan haqa kee hin taane tokko argachuudhaaf jecha yookiin immoo mirga namoota biroo dhoorkisiisuudhaaf jecha kennaawwan bifa maallaqaatiinis ta'e bifa tajaajilaatiin kennaman matta'aa jedhamaniitu waamamu islaamummaa keessatti. walumaa galatti hojimaanni akka kanaa yeroo babal'atu qajeeltoowwan waliin jireenyaa bira darbama, naamusni gaggaariinis ni tuffatama. egaa wanti kanarraa hubattan islaamummaan jireenya hawaasummaa guutuu kan daawwattu ta'uu isaati. amantiin biroo, aadaawwan biroo, qabxiiwwan kaasutti jiru kanaaf hammam tokko xiyyeeffannoo kennaniif yoo jettan baay'ee gadi bu'aa ta'eetti argama. seeruma yakkaa biyya keenyaa yoo fudhattan yakkoota adda addaa miidhaawwan raawwataman malaammaltummaadhaan wal qabatanii raawwatu. seeronni isaanii seerota lallaafoodha. akka seerota qur'aanaa seerota jajjaboo miti. namni malaammaltummaa raawwate maal rakkoon adabbiin isaa maal ta'uu qaba waan jiru boodarra kan itti deebinu ta'a. nu ummanni islaamaa malaammaltummaa balaaleeffanna. jecha nabiyyii akkas jedhu wal yaadachiifanna. abaarsi rabbii guddaa haa bu'u, rahmanni isaa irraa haa ka'u. inni matta'aa kennuu fi fudhatu kan faayidaa isaaf hin malle seeraan ala argatu. la'ana rasuulullah sallallahu alaihi wasallam arraashii wal murtashii. nabiin rabbii abaaranii jiran. abaarsi rabbii guddaa haa bu'u, rahmanni isaa irraa haa ka'u. inni matta'aa kennuu fi fudhatu kan faayidaa isaaf hin malle seeraan ala argatu. abaarsa rabbiitti irra bu'ee jira jechuudha. of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. hubachiisa. wanti sirriitti xiinxaluu qabnu aangoo argachuuf garmalee futunuun malaammaltummaaf karaa saaqa. karaawwan malaammaltummaan hawaasa keenya keessattuu kan yeroo ammaa keessumattuu akka biyyattii keenyaatti malaammaltummaan bifa adda addaatiin hawaasa keessa akka tatamsa'u wantoota saaqan keessaa inni tokko aangoo argachuudhaaf garmalee futunuudha. aangoon kan ummataati. stewardship not ownership. aangoon waa'ee abbaa qabeenyummaa osoo hin taane itti gaafatamummaadha. nabii muhammad sallallahu alaihi wasallam akkas jedhan, yaa abbaa zarri aangoon ummataa amaanaadha. aangoon namatti kennamu xiqqaas haa ta'u guddaan amaanaadha. namni isii galmaan hin geenne ni seena, ni gaabba. dabalataanis hadiisa ibnu abbaas dabarsan keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkas jechuun isaanii gabaafameera. namni nama irratti muudamee aangeeffame hundi isaatu guyyaa qiyaamaa harki isaa lameen walitti hidhamee fuuldura Allah dhufu. subhaanallah. waan futunaniifi miti. aangoo kamuu haa ta'u, isa ittiin hawaasa geggeessanis haa ta'u, isa masjidaas haa ta'u, isa kamisa haa ta'u, aangoon waan hedduu itti hawwanii miti. namni nama irratti muudame, namni nama irratti aangeeffame hundi isaatu guyyaa qiyaamaa haa xiqqatu haa guddatu aangoon isaa sun, namni aangeeffame sun harki isaa lamee walitti hidhamee fuulduratti rabbitti dhiyaata. faayidaa ummataa haqaan yoo murteessee jiraate yeroo addunyaa irra jirutti
aangoo isaa san fayyadamuudhaan malaamaltummaa osoo hin fudhanne faayidaawwan adda addaa osoo hin fudhanne tajaajila adda addaa kan adda isa taasisu osoo hin arganne faayidaa ummataatiif yoo murteessee jiraate matta'aa kan hin fudhannee fi ummata kan hin miine yoo ta'e rabbiin hidhaa harka isaa lameen irraa hiika. Harki isaa hidhamee dhufe sun guyyaa qiyaamaa irraa hiikama yoo qulqulluu ta'e, yoo aangoo isaa sirnaan itti fayyadame, yoo malaamaltummaa irraa qulqulluu ta'e, hawaasa miidhuudhaan faayidaawwan adda addaa yoo kan hin fudhanne ta'e, waan rabbiin hin buusiniin kan murteessee fi matta'aa kan keessummeesse immoo harki mirga isaa gara harka bitaatti hidhamuun gara ibidda jahannamitti darbama. Dhumti gadi fageenya ibidda jahannam waggoota 500 deemsisa. Hadiisni kun imaamu haakim gabaasaniiru. Waan taphaatii miti, waan xiqqeessinee ilaalluu miti. Faayidaa dhuunfaa ofii dursuun faayidaa ummataa caala. Dhuunfaawwan akka dhuunfaatti faayidaawwan adda addaa argachuudhaaf hawaasa gowwoomsuu fi faayidaa ofii kan yeroo sanitti fayyadamuuf yaaluun guyyattii qiyaamaa nadaamaa seenaa yookiin gaabbiidhaaf nama geessiti waan ta'eef laallamuun barbaachisaadha. Kanaaf malaamaltummaan hawaasa keenya keessaa akka ka'uuf matta'aa fudhachuun kennaawwan gama adda addaatiin kennaman kun diigama hawaasaa kan ta'an ta'uu isaati. Imaam As-Sana'aaniin kitaaba isaanii Subul Salaam jedhamu keessatti akkas jechuun ifoomsan matta'aa fudhachuun gubboon maqqabal matta'aa fudhachuun gocha haraamaati. Baay'ee dhorkamaa ta'uu isaa ulamaa'iin yookiin beektonni islaamaa irratti walii galaniiru, shakkiin tokkollee keessa hin jiru. Abbaa murtiifiitis ta'e abbaa taayitaa qabuuf matta'aa kennuun akkuma san dhoowwamaadha. Nama murtii sii murteessuuf murtii naa murteessu jettee yookiin immoo nama aangoo taayitaa qabu tokkoof aangoo faayidaa san argachuudhaaf jettee kennaan ati isaaf kennitu faayidaa san argachuudhaaf kennaan ati kennitu matta'aa jedha. Sana'aaniin imaamu Sana'aaniin itti fufuudhaanis akkas jedhu maallaqni abbootiin seeraa argatan bifa 4 qabaata jedhan. Maallaqni yookaan kennaan abbootii seeraatiif yookiin abbootii taayitaatiif namoota aangoo irra jiraniif kennamu bifa 4 qaba jedhan. Inni jalqabaa matta'aadha. Lammaffaan kennaadha, kennaawwan adda addaa isaaf kennamu. Inni biraa mindaadha. Afraffaan immoo qarqaarsa isaan jajjabeessuudha. Isaan kana nama aangoo qabu tokkoof keessattuu abbootii taayitaa gurguddootii fi abbootii seeraatiif kennaawwan yookaan wantoonni isaaniif kennaman tajaajilli bakka 4tti qoodamuu danda'u. Matta'aa, kennaa, mindaa dhaabbiidhaan isaanii kennamuu fi qarqaarsa dabalataati. Egaa namni murtiin haqaan alaa akka isaa murtaa'uuf yaaduudhaan abbaa murtii tokkoof yookiin abbaa taayitaa tokkoof matta'aa kenne kan fudhatee fi isa kenne irrattis haraama ta'a. Namni murtii isaaf haa murtaa'u jechuu yaadee abbaa seeraa tokkoof yookiin immoo abbaa taayitaa tokkoof kennaa adda addaa kenne faayidaa isaaf hin malle tokko argachuudhaaf yookiin immoo mirga namoota biroo dhabamsiisuudhaaf jecha kan kennaa matta'aa akka kanaa kenne isa kenne irrattis isa fudhate irrattis haraam ta'a, dhowwamaadha jedhan Imaam Sana'aaniin. Haa ta'u malee namni murtiin haqaa akka murteeffamuuf yaaduun matta'aa akka kennuuf fedhii isaatiin ala dirqisiifame immoo kan fudhateef haraama yoo ta'u kan kenne immoo dirqama waan ta'eef dhorkaan irratti hin jiraatu jedhan. Namni tokko dirqisiifamee mirga isaa argachuudhaaf jecha qabeenya isaa deebisiifachuudhaaf jecha dirqamaan wanta san akka kennu yookaan waan san akka kafalu yoo dirqisiifamee maallaqa san kenne yookaan kennaa tajaajila kan kennu yoo ta'e yeroo kana isa fudhate irratti haraam dhowwamaa ta'a. Inni kenne immoo dirqamee waan ta'eef isarratti dhoggaan hin jiru jechuudha. Kennaa abbaa seeraatiif kennamu ilaalchisee immoo namni tokko dhimma falmii abbaa seeraa san biraa osoo hin qabaanne kennaa yoo laateef ni hayyamama jedhan. Namichi tokko abbaa seeraa tokko fuulduratti yeroo dhiyaatu abbaa seeraa sanirraa yookaan abbaa taayitaa sanirraa isa irraa dhimma keezii tokko kan hin qabne yoo ta'e ollummaadhaan yookaan firummaadhaan kennaa kan isaaf kennu yoo ta'e rakkoo hin qabaatu. Haa ta'u malee haalli kun jibbamaadha. Abbaa taayitaa tokkoof abbaa seeraa tokkoof namoota aangoo irra jiraniif isaanii kennaa kennuun barbaachisaa miti jedhan.
osoo dhimma biraa qabaachuyyuu baattee gaarii miti dhiisuttu gaariidha. Abbaa seeraa tokko biraa falmii osoo qabu himataan yookiin himatamaan abbaa murtiif kennaa kennuun isaa isa kennee fi fudhate irrattis dhowwamaadha. Keessattuu yeroo ammaatti biyyoota keenya keessatti naannoo keenya keessatti wanti babal'achuu jiru isa kana. Naannolee mana murtii manneen haqaa yeroo deemnutti hojiin raawwataman waan addaati. Namni falmii dhiyeessu kan himatuu fi kan himatamus haqummaa irra dhaabatee namni himata dhiyeeffatu akka waan hin jirreeti. Inni deebii inni falmatus dhugummaa irra dhaabatee kan deebii kennu ni jira jechuun waan wal nama gaafachiisu. Abbaan seeraatii fi qorataan murtii kennus murtiin isaanii rakkisaadha. Kana jechuun kiyya namoonni gaggaariin hin jiran jechuu kiyyaa miti. Namoonni gaariinis ni jiraatu. Harki caalaan immoo hojii akka kanaattu keessaa mul'ata. Inni himata dhiyeessus inni himatamus isaan lameenuu maallaqaan deemu. Kan maallaqaan mo'ateef murtii murtaa'a. Inni kun dhowwamaadha. Hawaasa keenya keessaa ba'uu qaba. Hawaasni keenya irratti qabsaa'uu qaba. Akka islaamummaattis, akka namummaattis, akka rabbummaattis waan jibbamaa waan ta'eef osoo rakkoowwan akkanaa hawaasa keessa jiran hawaasni ni ijaarama jechuun hawaasa islaamaa ni ijaara jechuun hedduu rakkisaa ta'a. Kennaan haala akka kanaatiin kennamu maqaa isaattu kennaa ta'e malee dhugummaan isaa matta'aadha. Kennaawwan haala adda addaatiin namoota taayitaa qabaniif murtiin akka isaanii murtaa'uuf faayidaa adda addaa argachuuf kennan kun maqaa isaattu kennaa ta'e malee maqaan isaa matta'aadha, gubboodha. Mindaan abbootii seeraatiif kennamus yoo ta'e jedhan Imaamu Sana'aaniin rahimahullah, mindaan abbootii seeraatiif abbootii taayitaatiif kennamus yoo ta'e tajaajila isaan kennaniin olitti guddachuun irra hin jiraatu. Wantoonni kun gama matta'aatti gama malaammaltummaatti akka nama hin geessineef kabajamtoota daawwattoota keenya egaa hanga ammaatti rakkoowwan gama alaatiin external factors jedhamuudhaan hawaasa keenya diigamutti saaxilutti jiran inni jalqabaa miidhaan yookaan zulmiin hawaasa keessa tatamsa'uudha jenne. Lammaffaa irratti immoo matta'aan yookiin malaammaltummaan bifa adda addaatiin hawaasa keenya keessatti faca'uu fi kan kana fakkaatanidha. Egaa qabxii keenya kanarraa asirratti goolabna. Waan hangammaa kaasne irratti isinis irratti mari'adhaa waan nu dhageeffattaniif galatooma. Rabbana aatina min ladunka rahmatan وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.